guyyaa san jechuudha. Wooma takka Ayyee irraan gammeen qabu amma qubaan. eessi gira sa'aatii kanatti gammeen amma eessi gira amma miila kana. Wallaahi gamanan dhaqa jeetuma kute reefun tana. Abbaan Garuun deebine. akkaawuntii ati ittiin dubbatu jirtuu kana gammee qabnee jirra isaa yoo hin ajjeefne nangichaan turre ammas dura hin qabne ammas hin gammeessan. Wallaahi ani kijibu miti. Wallaahi si. Hin jiru gammee dawwalaatii gaafadhaa inni ammaan tana hin qabdaa miti ree hasaa. Dawwalaati bakka tan Ayyee jirtaa gammeen as gala jira gammee okee gaafadhu amma. ayyee wanta kan siin jaan okee wanta kan siin jaa siree na dhageeffadhu carraan si kana si boodanii haasofte. Tokkoffaa ati hoogganaa guddaadha. Meeshaa hidhannoo qabda, shugutii qabda, Ayyee. waraana qabda, caasaa qabda, miseensa qabda. Ijoolleen namoota bakka adda addaati gaafa qabde sibira fiddi, ha ajaja kan nusihi, ha labsii dabarsu sihi, akkasuma immoo araba wajjin hojjettu qabda. Araba ijoollee baadiyyaa keessaa mushaawara jee makiinarra kaa'ee sibira buusu jira. Nambarri araba sanii ni jira. Akkaawuntiin isin birrii nama gaafatanii birrii akkatti erganiif kan dakkaa turtan nu harka jira. Nambarri araba sanii ni jira. Suuraan araba sanii ni jira. Sagaleen ati afaan keetiin namaaf qabdee birrii hangana nama kanarraa buusuu qabdee gatee namaa wajjin qoy ni fitadha. Listen, nintu burada. Siya kan nuti bacarraa si booti. Sagaleen ati namaaf qabdee birrii ittiin nama gaafatte jira. Yoon waan kana hunda baasee si mul'ise akkamiif goota? Ati waan kana ni hojjetta moo hin hojjettu? Shuurii jala muli. Sin dhagaa. Ayyee. Siree ga'uutti hin jira. Waan amma si gaafadhe kana ni jirti moo hin jirtu? Yoo jiraatti yoo nasii baase yoo. Awwaan tana dhibbaan dhibbatti siin amansiisaa dhugaa jirtullee siifin himaa amma haasottee fixattee miti xiyyallee wanarraa baase haa. Ayyee dhaggeeffadhu duraan dursee emmiin tuni yaanii mushaawaran barbaade jaarsa xiyyaa dalagaa deemuu deema alqasiim sawwaa qaanaa ergeette suudicha amma sirra dawwalee gurbaan kun maarree siin jee kana. Daqiiqaa kana kan isitti daqiiqaa qofa naaf daqiiqaa takka. Hayyee jeetiin gurbarra dawwale. Waan minute habibi daqiiqaa qofa kan hangaan gammee galfadhu qofa. Hadir siin deeffadhu qofa dhiifama. Qoy carraa sii kannaa si buti kadhaan keetti garuu hangaan gammee galfadhu qofa. Gammee ni jirta naagalchiif jaallattu gammee. Gammee takka takka barreeffadhu. Waan takka wanni isaan suguran jirtu kottu taa'e tartiibaan haasee nama kuma 22 as galee jira. Kun hundi Oromoodha. Nama gurguddaas gubbaa jira. In the freedom. Hin jiru gabrummaan takka. Namni si miidhu hin jiru. Hol bahii akkaataa mucaa seenii tartiibaan haasee ifa baasi. Gammee naa galchaa takka. Gammee takka takka naa barreessi. Gammee qoy as galee jira. Maqaa isaa reefu meeshaan godhanna fakkaata. Sabboontuu ni jiraami gammeen. Gammee ni girtaa takka takka naa barreessu giraatti. Mee warri reefu maqaa isaa meeshaan godhan sana eessaa meeshaan godhan. Kun ni jira. Kun meeshaan godhu jirtan arguutti hin jira. Nama as ja'uu fi suuraa leencaa jira. Gammee ni jirtaa takka takka barreessi yookaan ilaalii naa darbuu dandeessi. Okay, galee na fakkaata hoo. Hagalee kunis yaa rabbi isa godhi yaa khaliqa. Dabbal gammeen dubbachuu dura. Osoo gammeen hin dubbanne lakkii asumaan kaa'uu barbaade malee. Tora maal jedhamee dubbadhu. Gammee dura tartiiba tokko gurbaa bileessa keenya nu gaafadhu. Waan inni kun hoogganaa ragaa fudhattee jirtaati. Nama biraarraayis. Mee inuu quuqaa sanfirra haa buqqisu tinni si deemaa waan haasa'u jee dura. Namoonni sun maaliif maqaa sassii kennanii? Itti dhufna haasa'u meetti naa dhisi waan inni haasa'u keessa fudhanna yaa. Dabbal akkii ati gaafachuu bareeddummaa laakiin isallee baasu. Ayyaayye quuqaa kana buqqaasi leenca kiyya barooti carraan keenya itti fufi amma gammee pilis asirraa gadi hin bu'in. Itti fufi barooti sin dhageeffata. Abshir. Nakkan hoogganaa bakka tanaan taaneefis ergan dhufee guyya 20 takka akkan guyya 20 takka ta'ee emmiin tunuuni beeki jaarsa ishiita wajjin san dura baatii 5 dalagaa ture. Saayiba kiyya cimaadha. Mushaawara wayanaa ergii jaarsa kiyyaa gaddee mattee suudicha amma lakkoomsa kiyya sii kanne kanarratti. Isuma
saniin booda mushaawara wayna ergiyatte hayyee jeetiin Ati haasawee- guyyaa kana nin beekaami tiree Itti duraanuu fufi, sawwaaqummaa dalagataa ture ergee fi beeytaa fuudheeti hooxaa tana gabbuusee jawwaalaa fi shaanxaa saamee suudichummaan kun jettu suudichummaan kun jawwaalaa fi shaanxaa saamee saniin booda gallakkisee jechuu immoo garuu quuqamni gissanis karaa kiyya deebi'anii saayiba kiyya jeetiin sawwaaqa kana ergeef jechuu san dura sawwaaqa ergeetiifin karji geessee karjirraa gad deebise sawwaaqni immoo gizee jaarsi ishiidhaatuma mukanaan bakka dalagaatiin jira teenyee walii dawwallu jira siifin kakadhaa eeshillee gaafadhuun kijiba takka takkittiin dubbadhu wallaahi san durallee ni alqasiim keessan sawwaaqummaa amas sadiin dalagadheeni wallaahi hin kijibu خانين إنك جبنت سيما شاولان إن دلقدا إن وان كان فكاتو وانين بكتنا دوفي دلقا بربادا في مالي نما سامو في توكو فرت نما انتم توكتان انجرو إمو غرو إمين توني جارس خيال ليسا تفايسيتي إمو جارسي إشيدا خوني سايب خيالو بودا غافة إني چفاق أمام بكتنا انجرو بكتلقا تنجرا نبيخ إنلين والله ايش اللي نم بيتي وين اللي نبي يا اخي بكسن تايتن هيا انا مشاور سيغورا جولي سي تمت ربي راغفلو اما مشاور سيغورا جيت مشاور غديفي هوغوس ما خرج ديبيچو خرج رايل بليس خي سومن قبا مشاور وانا ارجي غربا خنا سيغي سيتن غربا خنا ارجي يلت غربان كون مو ديبيتي سنين بودا فودي هوتا تنتيچو غبوسي بورسا في مالك إسا سامي قالك سيتشو أنيمو سنيمبو ده جوال نماتين ورد ولا يوم مالك في جوال إسا ديوسو بات يعني خرفاقتين بيها والله سنجيسان جين كناف قبيه وانا بس أسيتشو أن وما تكيف إيه في التنبيه والله ورانا اللي خيتنا نشقوتي متاني وشلاغ يسدين كفر الرافد دي دم قرباني مسكينة والله ورب الكعبة غافي تكن سراق أباني غافي انتيا إيجا أبان منا إميدا كن صاحب كي بدات نما كنا توقناتي جزء أكتي أدو نما يا أخي نما دلقت أفبي بيجا تكفر لتي كدير إيج تو إيجا أبان منا إميدا واهلا كي صاحب كي غاري ته إيسا إيجا ميد أمي أتي إيسا هريا كي وان ته في ميد أما إيسا سنيرت لغا إيسا باسود آفي وانا أتي تتافت تجرا وكين جرا وان سندلق كاتبه تجرا تكاوانا ما هيدون تتافد هيدون تتافد جوال خيالين دبيت جوال والله جوال خيان كيف دكانه وان بنزيلا قربان هنكبو جنام جوال خيان محلقني خننجو جوال مخينا خايج جيتين جوال خيال لي خايف بكالا سنيمبو دا إيشي تنان كرشي دي بس دي وان بنزيلا نقوطة تورجي في سمدي في قرباها فافودي رجوفي فودي جيسون جم بكتلاك أكاون تريفون تناقر تنسوني تكرشي دي بس دي ورد قورا ديمتو سواك تشاتشو والله نولا إيش اللي انت نامتي غافردا اوكي امي مستريا يا اوكي قلت لك هديك تشوم موتو Asitti jabbaal waan si sirreessame yoo dandeesse yoo abbaan manaa ishee sun akka carraatee dhufuu ni danda'a qaba. kanumatti inda kudeema bari walma dhiisuu dinne malee khadiro ati jawala kee muutii naa godhi carraa si kanneetiin jira gaafatatte waan kana immoo deebina tartiibaa naa soyinaa amma mustariyaa waan isin tura geeffannaa guuta kana absi mustariyaa tokko abbaa manaa keetii akkamitti argannaa lammaffaa ati immoo haasawa inni haasawe kanarratti maaltu dabaa maaltu sirriidha maaltu sirrii miti jalqaba irraa kaasii atillee waan beektuu fi waan agarte ragaa wajjin dabaali nuu ibsi mustariyaa MA na dhaguu jirtana fakkaata itti fufu. Network isin na fakkaata ni dubbattee obsaaf. Okay, Mustariyaa yoo na dhaguu jiraatti. Go ahead. Itti fufi si dhaguu jira itti fufi.
sagaleen kee ni dhaga'ama ati rakkatiin yaani siin dhagahaa itti fufe ati neetworkii keetii ture dhufa waan ta'eef ati numa haasa'i waan haasa'uu barbaadde. Nam takka mutu sirra qaban jiru gifti. Hayyee itti fufi adda ndaabin haasa'u. Sirri dhaga'ama ati numa haasa'i ati numa haasa'i. Gaafa inni mucaa namatti dhufu guyyaanii fi dura inni namatti dhufe isaa godheef achirraa gaafa gaddeebullee ni godheef. Ni godheef gaafa inni asii gaddeebullee ni godheef. Ka godheef akkam jiran ijoollee achirra jirtuun isaa dhufu jira eegadhaa jeen ni eegan ijoolleen jechuun irra dawwalaniiti eegaa jeen ijoolleen sani ni eeydeessa jechuun amma hinnaa walii galtee qaban yoo bakka dalagaa jiraatellee jawwaala wal quba qabanii dhaggeeffadhu ni eegan ijoolleen jechuun gizeenii fi eeganii guyyaa sani achitti saaman waan inni qabu guutuu saaman guyyaa san tumanii ableen hunda morma diranii dudda kana guutuu diddiranii qaamni isaa yaanii ammallee miilli hidhaadha gubeensanii mana haakimaa baatii takka ciise achirraa ani amma guyyaa sannaaf hin galle akka inni kun ijoollee tanaa wajjin dalagu jiru mucaan tokko saayibee isaatii maal naan jee nuti waa ajaja narra jiru raawwadheen jawwaala kenneefi naan jee namni yoon jawwaala kenneef naan jee inni kennaa yoon hin kenniniif naan jee hin kennu saniifuu jawwaala kenneefi jee hayyee galatoomii mushawararra naa kaayin jeen ol fuudhee mushawaraan itti godhee irra naa kaayi guyyaa san jechuu kazaa ammallee mucaan kun yaan amma kuni keessa jira jee itti yaanne si jammer san booda maal naan jaan ammallee ani amma isa kanallee hin amaninin jeen ali mucaa kanallee hin amaninii guyyaa sanii sagalee baraliin dhufu jira jeen natti qabee ji'ee mucaan kaan jalaanaa hime hin amaniniin jeen bar isa hin amanaa jee wajjin nyaadhee nan miidhu. Okkee rakkoon qabuun jeen amma hayyee hanaa godhuu jeen mushaara nama ganda keenyaa biran dhaqee ciisaa biyya kana manni qaalii yaanii kiraa fuudhuu hin danda'uun jeen hayyee mucaan akkasitti na biraa gizee ka'u isarra dawwalatee mushaara godheef mushaarticha kurfaa isaatiin beekaa mana jireenya isaatiin beekaa haadha abbaa isaatiin beekaa narra dhiisii naan jee xayyibiin jeen anilleen dubbisee. Amma guyyaa sanii maallaqa kanumaan harkaa qabnu yaanii dabarsuu hin dandeenyu innee dinne 300 ni dhufe hogga dhufu mucaa jawwaala keekaayii jeen haafis jawwaala keekaayii banziilanii naqadhaa jeen hin fedhuu jeenanii isaanii hubadhaa okkee rakkoon qabu dhiisii jenneeni tumaanii dhiiseem kaayyee akkattuun dhaqaa jee dhufe qaallichi gizeen dhufu mucaa fuudheetuma deemeen hoggaan fi deemu karatti dhala amaaraa raqama dhala amaaraa naa kenni jeen qabee mucaa haala afaan arabaan beeku irraa fuudhee dubbadde yaani dhalaan amaaraa riyaa jirtiin jeen rakkoo hin qabu hayyee riyaadiin dhaqee fudhadhaatina dubbistaan hanjee hayyeen jeen fuudhee hooxaa geessee achitti markaza mootummaa madditti gad darbee mucaa makiinaan Okay, network ni deebitee abshuu. Achi saashanii darbee mucaa ganama sa'a lamattiin dhaqee gisee na fuudha jiru achitti irratti giseen irratti walu jawwaala mucaa kana arabticha santu kaasee hoosii wajjin rafanaan jee hunoo inni kana innaa hojii jiraata keessa akkasitti jechuu wajjin na jala kaaseenni jawwaala mucaa kanaa jechuu shariyaa mucaan kun ganama ittiin dubbisee guyyaan irratti hin cufaa ture arabtichi na jala kaasee ani bari jeegizuma amma mucaa fuudhee deemuuni ani awaalaa haafizin kafalaa jee ijoollee isaan tumanii mana haakimaa geessaa ijoollee deemee fidaa fi jee arabticha santu jee wallaahi rabbiin jechuun nagaan nan galchin ilmootiyyatti awaalaa haafizin kafalu jiraa jee haafizumti amma ijoollee arsiitu kanaan dura na tume jee
ifi isaatiifuu bakka itti tumameen beeku tikireetu tume jechuudha tikiree hojii waan kana keessa ture. Hinnaa inni arabticha sanii hojii jiraatu wajji jiraannanuu lakkoomsa isa kana arabtichi sun kaase ka isaa kaasuu didee arabtichi ka isaa kaase jechuudha. Siigalee ammasis guyyaa hin irraanfatamne amma guyyaa dheengaddaa chaantu imoo isaatiin haafis kunarra dawwalee maal fiddanaan jee isaan bira gandummaa miti saamisumaa jira malee saamisaadha malee ijoollee arsiitu isaan keessa jira arsii silaa ajjeesanita isaan keessa jirtuutu jira silaa arsiitu jira ijoollee nama meeqatu jira achitti ijoollee qabanii saamanii tumanii guyyaa amma arabtichi kuni jaarsa kiyya fuudhee deemanii karaa darbuu deemu isaanii haafis kanarra dawwalee ilmoo namaatu isa biraa iyyuu jira. Siigalee yoo dhiiga namaa wal awwaaluu taate malee ilmoo namaatti isa biraa iyyuu jira. Maal irratti saamisa sanii itti yaadee saamee jechuudha isuma sanii jaarsuma kiyya sanii silaa qubee hin qabaanne ta'e maaliif na jalaa hin kaasin jawwaala san maa hin fakkeeffatin akkuma fakkeessaa turetti maa jawwaala isaa lakkoomsa isaa arabtichi sun maan kaase amma inni haa kakatu ani keessa hin jiru waa'ee kana keessa rabbiin gartee gadaameessaa kiyya keessaa ilmoo baasee nan agarsiisin haajuu taniin dalagadde keessaa barakaa fuudhu haajuu amata sadii bikka san jira jechuudha. Maatii isatti wajji wal quba hin qabu ani isarra hin keenya kana ani inni amma haa dubbatu asbee ani haafis amma rabbiin gartee hulaa jeyaanii daandii riskiiti jaana jala haa maru ani quba hin qabu haajuu amma inni maadiin kun jechuu jawwaala kiyya onna kiyya amma jawwaala arabticha sanii na jala hin kaasu isaaf arabtichi wajji jiranii guyyaa sanii arabtichi shiishaa firii afur xalabee jechuu شيشة في أفر ممكن لما خيسات هذا ما أدري سيجالي شيشة سن أغنيتي يجولي أورمو الرجودة عربتي كموجا عرباتي جيتشو إني خجبدو ورقة خجبدو قبتي قنان جولي ميدا دلقة هند دلقة أوكي Oke, yoo dhaga'u jiraatte inni kun afaan isaatiin akkaawuntii siif ergee abbaa manaa kee kanaaf maallaqa akka ati ergitu si gaafate moo si hin gaafanne? Itti fufi. Hin dhagaa. Laan na dhaggeeffadhu maatii muumcaa ani amma maallaqa laqa isa akkaawuntii tanarratti erginaan jee ani amma igizeen akkaawuntii ka ittiin qaallicha oloo benziilee naqatee ittiin sittiin dhufu naan jee malee ani uummanni maallaqa waan argate ni saaman nama saaman keessa namaatiif fuudhan malee ergaasiin hin jaan garuu ka ergisiisanillee hin dhabamu siigalee nutiitu hin qoranne malee namni isaan hin ergisiisne hin jiru. Yani ani benziileen itti naqatee haa dhufu naan jee. Maaduma kana maadii kana hawaan benziila araba eebbisiin jechuun isaa inni dhufu. Siigalee. Kana basa gidduu jiruun barbaadu jira. Maadii kanaatu afaan isaatiin arabticha kanaaf waan benziilaa ergisiin jeemi akkasii
warra mul'ataati naasi sala naasi saaxila naasi hidha naasi jeesa yoo ati irraa booda bakka san teessee gocha kana kana hojjette ani dhaltuudha haadha manaa teetiiti naati libdaa qushaashaaliti ana sije mee gammee barbaada gammeen qabamee jechaa jiran as jalaa koomentii jala hin qabamu gammee yoo fedhan ajjeesanii gammee sanuu qabanii beekaa ta'uu danda'an waan akkasii argamtu. Keekii kana dhaggeeffannu kutakka keekii maal jetta dubbadda ayya. Amma gurbaan ati deemuu ni jirtu waan namni haasa'u tana keessa hin jiru. Garuu ammoo akka haasa'u kana na dhaggeeffadhu afaan hin banine. Yoo nama ganda gartee nama ganda ka'ee matu guutuu isaa asirratti gartee qaqqalee sin garsiifne dabbaan hangana mataan faanaan dhala deebi'ee buttee ummaa haadha Wallaahi yoo isin nama kana yoo nama ganda kiyyaa qaluu miti isin bakka san jiraattan ani ilma haadha sale. Aboo dabbalanuu gartee yoo nam obboleessa kee fidee gartee gammee san ajjeesee ejjitee duratti gartee laayifii tanarra fidee ajjeesee sin garsiifne amfaan taaneen daladhaa. Dhaggeeffadha akkanumatti. Yoo ati gammee ajjeesuu miti nama ganda kiyyaatii mitiiti. Miskiinuma Oromoo tokko asii booda qabdi ani dhaltuun sin jee. Dabbal. Aboo gammee mataa isaa gammee mataan isaa yoo na harkaa bee gartee. Dabbal. Gobas maa buusta haasa'u maa buusta. Ijjitti naggeessa girgii bar. Qoy dabbal waan sitti hima. Please dabbal dhaggeeffadhu please. Ati gaafa haasofsiistu ati akka qaama isaa taa'ofsiisi. Si arrabsee si dhiisee ittiin deebisiniiti informationii qabdu qofa qoradhu. Jecha sana eeggadhu jecha. Amma rakkoon hin jiru. Yes. Oyaa hogguta akka amma kana godha dubbi yaa gabaabduu. Amma walumaa galatti diddirre quba keenye haqqisiifne hooyne dubbii bakka isin jirtu uummanni guutuun bartan. Kuni mataan isaa waan takkaan isin hima maamee poolisiin adeemsa. Namni gammeen sodaatee firraa eegaa ture mucaa ammaa sirraa gabbu'ee kana mataa isaatti sabboontuu ni beeyta. Nama keekii jaamu kana. Yoo gammeen waa ta'e tokko katti gaafatamu keekii kana. Keekiin kun mataan isaa hoogganaa takka ammoo miseensa gurbaa guddaan suuraa isaa baasee sani. Qabadda sirritti. Boo ana dabbal waan fidduun qabduuti ana gartee ana. Hoggabbuu ilmaadha bucceessa hoo gabbu'i. Hoo gabbu'i haadha kana waan fedhe. Hobboy naati libdaa hobboy. Isi bakka hin galchin. Narrabsiin dabbal. Isi asumatti nagee jira bakka naaf beekaa waan gurraadhi si. Sagalee dubbatanati. Yaa Hoy nagee jira. Amma dhageeffadhu. Mucaan ammaa sirraa gabbu'ee kuni edan misingira keessa wajjin haasaa turre. Ragaa qabna. Mucaan kun mataan isaa mazaraan dalagu. Alkuni nama irraa bakka bu'ee lolaa jiru mee'oos. Alamuddin jaabee tookin isaa si galchiisa san. Kan gartee isaa hoogganaa jettan. Warri ammas lolaa jiru kuni yaa. Kammas lolaa jiru kun irraa bakka bu'ee malee abbaan gartee dhimmaa kan amma isin gartee mudiira jechaa jirtan diitofni isaa Alamuddin jaajaan. Ajjala galchi. Alamuddin jaa kottu jin. Kottu jin. Angocha kanarraa wala bahaa jiru kottas bee. Kottu jin. Dhufee akka Gareen garee. Meeraa Kottu jin. Naagacha Alamuddin ka jiru. Naagacha. seeqatuu moo'inyu sabboontu mee admina raakan ni gatti dabbal Gaafadhu. Alamuddin Hussein jala jira. Qoy warri adminaa hedduu jira qoy ni galchani tilis. Kota. mee kaga maal jaa jette maqaan isaa maal jaa jette. No barreeffatee jira. Okay jedhee barreeffatee jira. Alamuddin Hussein Naji. Alamuddin eenyus Alamuddin eenyus. Naji. Kunoo dhufee jira isa kanuma argadee jira. Seentee jiin. Kanuma asumatti dhaab. Sabboontu muutii Seenee na seenee. fakkaate ayyee. Qaba jechumatti khalaas seenee jira. Bakka. Okay. Video baby. Alamuddin bakka nagaan dhufte. Akkam jirta nagaa? Alamuddin muutii irraa qaasi. Akkam jirti? Yoo isa ta'uu baate Irraa biloon kaa'achuu danda'aniiti dabbala guutuu. namta ka foloon godhinaa. Namta ka foloon godhinaa. Suuraa isaa irra kaa'achuu danda'ani foloon godhinaa please. Isi Oromoon gabraamee foloo haa gootu tilis. Kanuma isaan saluu gabbaran isaan durattu. Laal hobba Please ilmaa follow isaanii godhinaa. foloo kuma takkaan deema isaan miti soba. Sabboon tuni sobdan jiin. Foloo isa qalachuu dhufti ilmaan haadha sallee tun. Soba. Alamuddin miira keessaa ba'e. Soba. Nama kiyyaan dhaadatta ani ganaan bakka ati jirtu haadhee siguura. Sii miti allaa dhageeffadhu sharmuuxa. Sharmuuxa riyaasan. Ibeetaa meeqaan godhe beera riyaasan. Waan idhaan beera riyaa godhe ni dagattee. Dhagai beera riyaa akka mootummaan salusanuu takka takkattiin guree hidhaa galcheera. Hani bareessi girti irra. Hani deessi girti hani mootummaa ofaa bara shurxaa suudii ofaa bara. Shumeessi girti mani daa. Esirti.
Eessi girtanii sharmuuxaa liji yoo ati bakka sanarra malee bultii ani dhaltuudha. Deemu naa qarqara bakka isin girtu barbaadi. Hani bakka isin girtu barbaadi deemi. Taan biyya galte taani dhaa girti. Warri silaa mootummaan salu sunuu ati nuu ara baree eeduuf wajjin deessee nama santa. Darbii dabbal. Isaa miti ni kiyyiba. Wallahi billahi isa wallahi. Maal jette? Akkas taanaan dubbadhu jii maa'usa maan dubbanne. Amma isa wallahi laazim isa warabbal kaaba. Obsi bara waliin haa fagoo jiran wal bira dhufaa jiranii dhaabbaree dabbal galchi. Hayyee kottu jiru lubbuu ookee buusuma kottu jiru. Shabakaa qabe malee isaa. Okay, hayyee kottu jiru haa dubbatu. Nama jarjartanii gadi hin darbinaa galchaa. Abshir kottu jiru. Arra karma tokko baanee deeyaa nama leekatti adda yaanu asii booda. Hayyee dubbadhu jiru amma dubbisaa guutakka. Isa taanaan ammaa dubbatu rakkoon hin jiru. Hayyee dubbadhu. Dubbadhu Alaamuddin. Salaam alaikum. Alaamuddin salaam alaikum. Agaleen tiisirreetti dhagaamti haana. Kan gaafati munaafiqa kuni. Qoy oggoota qabsi. Isuma. Alaamuddin. Qoy. Injiru bar sagaleen. Shabaqaadhaan isaa. Shabaqaa isaati obsi. Takkatti wasinii maa dhaggeeffadhaa. Hayaa fi maali woo jarjarri. Alaamuddin neetwoorkii keessa sirreeffadhu tartiibaa wajji haasoinaa suuta wajji haasoinaa yoo waan kana keessa jiraachuu baatte if qulqulleessitaa neetwoorkii keessa sirreeffadhu ani dabbaalii suuta jiina wajji haasa'e baabaa kiyya. Dhaga'u jirtaa? Dabbaal wooma takka takkaa'u takka takkaan hin siimaan. Baaba, thank you habibi. Ammaan tana sagalee dhiyeessanii dhageesseen shabakallee sirreeffadheetiin. Siin dhaga'u jira. Siin dhaga'u jira fiidoo teenaa bani fuula Ani arrabaaf illee deemuu hin dhaggeeffa. Hin dhaggeeffadhaa. Fiidoo naa bani. Akkaan si arguuf. Sikka taate akkaan arguuf kaameraa keenaa bani akkana wal maddii teenyee wajjaa soinaa. Thank you. Saddu. Isuma, okay. Anna bira mul'ataa jiru. Fiidoo bana jira. Ni mul'ata? Hin argan. Watak. Isuman mul'ata. Na bira dukkana. Xiqqoo ifa baatirii intiin ofitti qabi. Dukkana malee mul'ata. Dukkana garuu. Fiidoo na bira mul'atu waan. Lakki viidiyoon hin mul'ata garuu dukkanaadha. Dukkana isa ta'uu mirkana amma mirkanaaf dabbal kiyyatti of yoo No, lakkii nagarre. Qoy, ani nagarre guutuu. Alaamuddin neetwoorkii keessa sirreeffadhu oggu tokko kaameraa keenaa banii ifaallee ibsadhu akka dhiiraatti tartiiba wajji haasoinaa yoo dhugaa qabaatte akka maqaan keessa hin banneef tartiibaan haasoinaa as bahii neetwoorkii sirreeffadhu ifaa sirreeffadhu taa'ina wajji haasa'e. Yoo na dhaga'u jiraatte. Yoo isa ta'e suuraa naa kaasa argaan jiru an dukkana na bira. Amma kaameraa banee na fakkaataa garuu dukkana. Ni mul'ata amma Marcos na bira dukkana nan argan. Ifa iskiriinii ofitti qabi jedhiin yookaan yoo ibsaan bira hin jiru ta'e. Silkii Ifa ofitti. ibsan si argaan jiru. Ni mul'atu ifa ibsan. Yaa iskiriinii kee laayitii isaa dabali. Ayya. Obboleettii ta'e ta'e emmi jamtu as keessa jirti mi? Emmi ni jirta goobas. Emmi ni jirti ayyo. Ifaa kan kee mul'atu biroo ifaa kee sirreeffadhu ifaa kee. Shabaqaa keetillee sirreeffadhu. Asirree miti yaa. Sabontu shabaqaa sirreeffadhaa jira achiin sagalee qabiif. Shabaqaan qabdu tiktok biraatiin kottaa jiin sabontu. Yeroo takka taaptaa billee godhaatii meembara illee godhamee warra girtan hundi keessan shabaqaan kiyya akka wanna ta'u. Thank you. Yeroo takka meembara tuqaa. Sabboontu xiyya duubaan sagalee naa qabiif lubbu shabaqaa sirreeffadhu ifaa sirreeffadhu kottu haasawii jiin. Yaa. Thank you warri meembara hundi keessan meembara kiliin godhaa godhakka. Sabboontu. Kadir galchiisa buuti. Thank you. Kadir galchi.
Ana kun ta nagarti ta sangal. Dabbal kareef nama Kadir la ko saja. Kam Kadir la ko saja san waji girani sabbantu. waliin jirana. Keekii hararillee Okay, Kadir la ko saja. Okay. Takata ka barreeffadhu jin. Ayya. Kadir la ko saja na barbada sirri mudira. Kadir takata ka barreessi yoo sal girat. Kaisa shabakan qabu khedin qottu. Kadir la ko saja. Barbada warri mudira sirritti. Kadir la ko saja. Kadir undan galchina karbatti. Kadir la ko saja barbada. Dabbal. Argee jira mudira. Okay, dhufee jira kun khalaas. Dhufee jira. Ol guddi siisa bakka tiket. Kana bus rakon ka bogis. Kana ol baas. Balli se ye Kana ol baas. Okay, video kana dai. Modi tara please. No, dabbal bira kaya. Akan madisi no ma bereda akan madisi go bas. Okay, kamera ke bani FIFA ka tol kif Kadiro. Sirre sif. Inni qofti natti hasan. Video bana dure. Ino amma sagalen tijee dagamti dabbal. Ya sagale gani daga ma kamera nan sergi kana ka be kutak. Video da. Oni god. Shabakan kun bereda mashallah. Thank you waragifti. Damin tura nirta. Tura. Me rili dar bayrat. Tura galchiyani jalam buat ko busy inte. Laki atile simber bada. Tay Marcos. Nijir. Tai. Malif wana dille wali ngesa bulle fi na fi fi ni galchatani tura. Na galcha. Mulla tabshir. Bro mulla tu Kadir ki ya kamera kem badamne. Follow sani bana me guta kalala. Follow sani bana mo mbaru kamera. Follow sani bana me guta ka follow ko ko sa dilla guto fi. Iban garu ni bana fakada. Niban. Okay. Ayye. Me ifa Amma dubbachuu Dubbadhaan obsi. Laal Kadire Habibii Jalaamuddin Kinjeeti bilbila atimma keetiin seente Kadireetiin seenteemi bilbila keessan ifaa ibsi fi qabe Habibii yakka mul'attu. Bilbila keessan ifaa ibsi. Laal kanaan ammoo haasai namni biraa tokko Jalaamuddin yoo kanee fuga buutan sanii ifaa ibsan ta'a. Ifaa guddaa duubaa ibsa qa. Ifuma guddaa duubaa ibsadhu. Ifuma guddaa duubaa ibsadhu ka iskiriinaa dhiisi. Arra guyyaa haqa kee dhagee guyyaa haqa kee falmattuu beeki guyyaan kun guyyaa keeti. Guyyaa tasgabbooyitee haasawitee haqa kee falmattuu ifaa ibsadhu. Khalas re amma haasawa kiyya feetanii miti. Duro fuula kee feena baabaa kiyya si ta'uu chee godhuudhaaf way si beeyna kanaan dura wal hin beeynu osoo wal beeyne okkee rakkoon hin jiru garuu wal baruu yaana kaa. Okay ayyee nola. Amma suuraa keetiif bee. Okay ati kanaa. Okay akkasitti haasa'e gabala itti badii Dabbal laali hafuulli kiyya kana. Okay akkasumatti haasa'e wal fakkaata abbaan suuraa kana Kadir guta kalaalame qo'ee guta akkasumatti. Mee qo'ee guta wal biraan kaaya qo'ee. Abbaa suuraa kana wajjin wal fakkaata mee guta kalaala. Mee mul'atu biroo guta mul'isi mee. Ayyee duraan dursee wanni inni irraa dubbachuu fedhu. Yeroo takka mul'isi baabaa kiyya dura fuula keetii fi suuraa keetii wal bira ilaaluu fedha. Mul'atu. Isuma wal fakkaataa. Qo'ee suuraan isin jijjiiraa guta. Dukkan. Maaliif namni biraa dhufee akkanaa suuneef? Mee ibsi ifaa kee guta kaameraan kee cufamee jira. Isuma mee fakkii qabaa? Amma. Okay, thank you. Okay, galatoomi waan ati haasawtu osoo hin taane gaaffii si gaafannaa gaaffii keenya nuu deebistaa. Yoo feete viidiyoo cufadhu, yoo feete viidiyoo banadhu taa'e asii booda tartiibaan haasawinaa. Waan si gaafanne nuu deebistaa. Viidiyoo kee cufitaa yoo feete banadhu feete cufi mirga keeti. Cheeksi goonee jirra waan ta'eef. Ayyee. Yoo dandeesse viidiyoo banadhu. Yoo dadhabde kanatti taa'e rakkoon hin jiru. Afaanii wajjaa so'e. Ayyee amma dubbachuun hin danda'a dabbal. Okay, dubbadhu waan dubbatte garuu gaaffii sii qabna gaaffii osoo nu deebistee feena garuu. Yaada kee dura eega wal gaafannee wal irraa tunnee booda yaada kee ni dabarfatta ergaa kee ni dubbatta garuu dura wal barraa waa wal yaamneef wal gaafanna eega gaaffii fi wal barroota finnee booda yaada kee dabarfatta rakkoon hin jiru. Walii galaa akkasitti. Nin deebisa gaaffii barbaadde si deebisuudhaa garuu waan garaa na qabeetu jira. Rakkoon hin jiru hayya waan garaa si qabeessan dubbadhu. Hayya dubbadhu. Okay dubbadhu. Maal isin?
Aye. Gaafii barbaadde sii deebisuudhaaf ani qophiidha garuu dubbii takka qoftiin dubbadha. Eewwa. Dubbadhu ni dandeessa dubbadhu. Dubbadhu? Itti fufi sin dhagaa. Dubbadhu. Hayyee emmii tanaan guyya jaarsa kan kee tumamuu sanaan bakka sanin jira bakka dalagaatii waa nama deemee ijoollee maddii dhaqee tumame awwayin bakka san jiraa jeetuma gaafadhu meena. Fayyaa ta'e emmi siifin gaafadhaa emmitti illee ni deebi'a. Duraan dursee amma emmiin tunii jaarsa ishiidhaa kana wajjin baatii shan wajjin daline jechuudha. Jaartii maddiin dhaqaasawwaa kanaa laalii jee. Hayyee jeetiin sawwaa kanaalee fi sawwaaqni fuudhee harji deebisee harjirraa illee. Hayyee kana itti dhufnaa. Anillee siin gaafadhaa isillee sii gaafadhaa atillee ni gaafattaa siif isillee wajjin haasofitanii san dura seensa takka ammoo akkaataa dubbiitiif dubbii haa eegallu. Eega dubbii bannee booda isillee dubbifna. Sababni isaa dubbiin isiidhaa tuni dubbuma eegaluu deemnu keessa jira waan ta'eef xumurarraa osoo hin taane dubbii awwaalarraa kaafnetu haasofnaa. Jaarsa. Miti akkasitti hubachuu qabaa laata. Qoy kan jiru kutaa kanaa dhiisi. Hayyee gaafadhaa. Yaa tartiibummaan itti fufnaa ani dabbaaliin jaama maqaa kee isa sirrii natti himi bakka itti dhalattee fi bakka jirtu wajjin achi booda haasa'u eegalla galatoon. Nama uu jedhamu kana yoo dubbatu ta'e buusiiti Kingoo galchi Kingoo nama jedhamu sila Kingoo beektaa Kingoo intina kufiyaa qabu. Abshir rekoordiin jiru. Okay, Alamuddin takka Khadir gaafiin an durarra si gaafadhee maqaa warri keessan si baasee maqaa abbaa keetii iddoo dhalootaa ganda keessanii fi bakka amma jirtu naa ibsi achiin booda haasawatti fufna yoo na dhaga'u jiraatte. Thank you. Abshir siifin hima ani bakkin itti dhaladhee Harargee lixaa magaalaa Balballee jirti. Fayyaa ta'e maqaa kee guutuu. Maqaan kiyyees maadii amayyaqiin hin jaamaan hin kijibu. Dhuguma jirtu sanis hima beektaa dabbaan. Ayyee maqaan kanuma isin himte ayyee wanni hundi kanuma isin himte ayyee itti fufi. Eewwaa sirriidha amma olola namni asirraa oofu kana hin beeku jaarsa miyyoo tanaa jootti wajjin dalagaa turre ani ergan bakka tana dhufee baatii takka hin geenye wallaahi dabbaal siifin himaane hin geenye baatii takka. Hayya maqaan kan kee maadiidha. Iddoon dhaloota keetiin Harargee lixaa bakkuma manatti himte kana isilleen kanuma nu himte mormiin hin jiru. Fayyaa ta'e ulfaadhu gaafii lammaffaa atiin Saudii bakka tam jirtaa eega Saudii dhufte waggaa meeqa? Ani ergan Saudii dhufee hoggaa afurii alqasiimin ture garuu dalagachaa amma eessi jirta? Achirraa amma birkaadhan jira dalagaan eeggataa jira. Maal hojjechaa turte kanaan dura hojiin kan kee maali Saudii keessatti re'eedha moo gaala moo mazara moo timira moo washugul? Re'ee alqasiimitti sawwaaqummaan hojjedhaa ture garuu ol dhufee birkaa tanatti aama tokkoo fi akkana re'eedhaan dalagaa ture jaarsa miyyoo tanaati wajjin dalagaa ture bakka takkaa hin onaamanii. Okay, amma eega dalagaa irraa baatee dalagaa eeggatu jirtu ji'a meeqa nigaa? Amma dalagaan eeggadha naan jetti. Ji'a meeqa lafa jirta amma osoo dalagaan seenuun? Guyyaa 20 takka. Guyyaa 20 takka dalagaa malee. Guyyaa 20 takka dalagaa malee birkaadha jirta. Ati fi nama meeqa? Eewwa. Nu ijoollee jaamu akkana. Ati ijoolleen isa warree isaati. Ijoolleen moo? Ijoollee wajjin jirtan san namni jaan san. Ani heddulleen qorannee honganaa qoradhe malee haalaaluma walirraa jiran na beektaa dabbaan. Ayyee nama meeqa wajjin jirtanii warra isaati akkati beektutti yaadumaan. Yaani nama jaha sadi shooddeedhaa ta'an hiriyumati jafalaas wajjumaan jiraanna. Yaani garuu akkasitti waliin qorannu Oromoo mataanaan nuti Oromoo dhannee wajjin jiraataa jirra. Oh, isin Oromoo qulqulluudha maashaallah. Ati Harargee baatti guddatteemi ijoollee jaarsa wajjin. Soba moo dhugaa? Laa Harargee baatti hin guddanne yaani magaalaa Sumaalee keessa laa sobatuni Harargee lixama keessatti hin guddadde biyya tiyya keessatti hin guddadde qaraati hin guddadde alhamdulillah. Fayyaa ta'e
ati gaafa abbaan suuraa kanaa qabamuu takka ammoo ijoolleedhaan tumamuu eessa turtee ijaan agartee moo ijaan agarre nama kana? Abbaa suuraa keessee mul'isaa mucaa amma suuraa isaa mul'atu kana gaafa qabanii eessa jirta guyyaa sana? Huccuudhaan miiccataa ture garuu gizee isaan gurbaa ijoolleen xiqqoo aarsiidhaa beektaa gurbaan gizee aarsiin bakka tanarra dhufte ijoolleen hin dhiiftu beektaa. Gurbaan aarsiidha osoo hin taane hoggaa isaa qaban ati eessa turte gaafa maqiyya qofa. Ani huccuudhaan miiccataa ture dabbaal. Ijoolleen sun sirraa fageenya hangam takkaatti qabde mucaa hoggaa qaban eessaa qabanii fidan akkamiin dhufe mucaan isin bira? Yaani mucaan bakka dalagaa itti eeggatanii mitiire tawakkalataa tumare. Eessa bakki sun bakki dalagaa itti eeggatan sun maal jedhamti? Maatta gamanaa tokko maatta illee beeku maqaa. Mee natti maal jette redeebi? Maatta illee beeku jee maqaa yaani maatta simirni beektaa? Niin beeka ati maatta sana okay. Ati maatta irra galtaa? Isin maatta irra jiraatanii bakka isin jiraatanii isa maatta wajjin waliin dhiyoodha. Laa maattaan tuni bakka dalagaa irraa eeggatanii. Niin beeka anis achirra dalagaa eeggachaan ture rakkoon qabu. Isin bakka isin jiraattan maatta sana irraa hangam takka dheerata? Beektaani garuu. Nuti moo. Yaani iddulleen dheeratu bakkuma mazruma ijoollee maddii buunee tattaa jirraa beektaa amma garuu jidduudhaan maattaa kana dheenee dalagaa laallanna. Okay, achi booda. Ayyee, okay, mucaa qaban. Akkamitti isin bira dhufe? Maattumarraa yaani maattumarra qabanii arsiidhaa fi ergee wal lolaatuma jiranii mitireenni beektaa. Anuu yoo kiyya arsii yoo nama qaben dhiisu wallaahi. Maaliif yoo ta'e amma dura takka yaa saragandaa kiyyaa miti rakkoon qabu. Waan asii gaafa dhiifama naa godhe taasisti deebina. Mucaan amma meeqaan qabanii hoggaa qaban akkamitti deebidan? Waan asii gaafa ammaan dura miidiyaa kanarra deemaatiin ture beektaa dabbalaanis yaanii tumamee cunna akka maletti waan feeddagdee beektaa arsiin. Maadii kiyya yeroo takka haasoma kiyyaa fi wajjin haa goonu. Mucaa san nama meeqaa qabee nama afurii hangatti mee? Ayyee. Mucaa san qabanii si bira fidammoo nama afran qabe san keessa jirtaati. Yaani ani keessan jiru dabbaal huccuudhaan miiccataa turen siin jee. Ayyee qabanii si fidan akkasii miree si huccuu miiccachaa jiru si bira fidan akkasii miree. Qabanii waan natti hin finne dabbaal qabanii xiqqishoo tumanii gallakkisan gurbaan kutee haga gurbaan dalagatee isinii dawwalutti eeggadhaa gurbaan hin duune yaa akhi. Injenne akkas baabaa kiyya injarjeriin kaabiroo kiyya maaliif na duraa fiida bibi suuta kennee hojjaa sun hin kenne maati amma waliin galee naafeti. Ammaan tana gurbaa. Maati rabbi sodaadhu qaareef moolii galee baabaa kiyya haasa suuta kennee haasofina mucaan ni jiraaf hin jiru. Wanni ana aarsaa jiru gurbaan du'ee jettanii miti amma gurbaan gabbaheen hin jira jee akkam ta'uudhaa deemtan kun. Rakkoon qabu ammallee bakka mucaan na itti dhufna guuta kana obsi. Itti dhufu jiraanna. Dabbal kiyya yeroo takka dhiifama. Laale dura Kadiir kun fedhee dhufee dubbachuu isaatii fi dhugumaan uummata kan hundarraa galata qaba. Fedhiidhaan dubbachuu jira. Nuti amma qaamaan isa bira hin jirru qawweedhaan interrogeet isa godhaan jirru fedhiidhaan haasa'u jira. Nama fedhiidhaan haasa'u immoo yeroo tokko yoo ati humnaan itti deemte interrogeet yoo goote hin fedhu jira. Okay. Shabakan keessa qabee jiran fakkaata. Ilma namaa ta'ee ilmi namaa waliin ta'a. No, ni dalaga. Haa inni yoo dubbachuu fedhe haa dubbatu carraa kenniif haa dubbatu. Rakkoon qabu yoo inni waan inni dubbatu san baasi.
inni duuba jiraame inni hin beekamu asi hin ba'u jechuun. Maddii sagaleen isaatis wanni hundi ni jirti bakka sanii mudiira bakka sanitti waan isarraan hin dhufin takkittiin tadalagamtu hin jirre akka bakka sanitti inni birkaa guutuu qabatee jiru waraqaa eenyummaa tasobaasan qabatee deemu waan ta'eef bakka sanitti akka inni mudiira ta'e inni afaan isaatiin dubbatee jira ragaan guutuu na bira jira wala lakkoomsa isaatii na bira harkattan maqaa isaa ragaan guutuu na bira jira. Akka waraana maatii isaatis eessa akka taate ni maqaa abbaasaa maqaa hunda jechuudha. Hoggutaa qabalee inni itti dhalate nan beeka bakka ummaan isaa jirtus nan beeka. Maqaa isaa maqaadha gabbaatii bakka dhalootaa. Obboleessi immoo kaayiroo jira. Kanaan dura itti dhaqee maaliif obboleessa keessa hin qabanne jennaan dhaabbaduu hin dubbatini naanchi obboleessi isaa suuraa isaatillee hin fayyadamini anaa itti dubbata eessatti argite itti dubbatta reenji jennaan barbaadaa jee obboleessi isaa deemeeti barbaadee dhabee nan dhabee naanchi abbaan mucaan kun jecha obboleessi isaa kaayiroo jira. Hayyee waan inni saamisa isaan irratti godhanii. Nakafalaayin jenna maallaqa prosesii jammaree jira biyyatti deebuu fi abbaan kiyya mana hidhaa jira naan jee obboleessi isaa jechuudha. Thank you. Yoo na dhaga'u jiraate emmi yoo takka maqaa isaa guutuu maqaa gabbaatii fi bakka inni itti dhalate. Maadii ammayyaqiin jaama bikka sani akka beekamu maadii ammayyaqiin. Immoo maqaan isaa noormaalli maadii ammayyaqiin. Iddoo dhaloota Harargee lixaa isa. Bar dabbalakin jee maqaan isaa maadii ammayyaqiin. Shabakaa isiiti bar. Iddoo dhaloota okay maqaan isaa maadii ammayyaqiin iddoon dhaloota Harargee lixaa isa. Maadii ammayyaqiin haati isaa Sa'aadaa Soomaaliyaa keessa jiraatti abbaan isaa Harargee lixaa aanaa habroo. Yes. Habroo raa'oo. Alaali maadii ammayyaqiin aanaa habroo jechuun aanaa habroo balballeetti. Thank you. Okay. Galatoomi qoy dabbaarsee tokko gaaffii tokko ittiin gaafadha. Na dhagaa jirtu obboleetti. Harargee lixaa balballeetti. Waan hin godhu fedhu ta'u obboleessa kaayirootti deemna ganna takka takkaan itti deemna waan hin godhu barbaadu jira. Mucaa qoy emmiti yoo kana absi sirraa fi takkeen jira daqiiqa takka balballeettiin je balballeetti magaalaa keessa ammayyaqiin jennaan namni hin beekne hin jiru abbaa fedhe harka qabeessi geessa. Thank you. Ati warra naraa bodoo kutak. Waan goonu Marcos mucaa gammee jaamu saniin bilisa baasa. Tokkoffaa mucaan sun tiktook isaatti tumame malee ifin tumne abbaan guddaan itti gaafatamu isa kana waan ta'eef namni gammee jaamu sun ol bahee dubbii obboleetti teenyaa kanarratti emmiti yoo kutaka shabakaan qabdu maaliin godhaaf. Gammee carraa qabda kootu ammoo gammee ol labaasa warra murtii tara. Gammeen ol bahee akkatti mucaan qabamee fi nama isaan ajajee fi bakka isaan galanii fi waan isaan nama qabaniif san takka takkaan naaf haa himu gammeen. Inni mucaan qabu haga sanatti ingilchita angaafi tokko ittiin gaafadha. Dhagaa gaafata sin dhageessu shabakaa isiiti gaafadhu rakkoon qabu gammee nagal qabu takka. Rakkinan qabu. Gammee takka takka barreeffadhu. Kootu dhugaan keemee jira dhagaa jirta. Gammee na barbaadi mojii tarree. Gammee takka takka barreeffadhu. Bakka. Mucaan abbaan mucaan. Neetwoorkii isheeti dhagaan. Shabakaa isiiti. Yaa shabakaa isiiti okee isirraa fi obsi. Dubbiin ufitti yaa mucaan. Amma waraana isaa keessaa nama seeqannaa jiran waraana isaa. Ati yeroo isheen dhuftu wanni gaafattu dabbala ammallee waan irra deemtu. Tokkoffaa kontaaktii akka itti qabdu waan isheen fakkeenyaaf obboleessa koo diddiranii jettee sanarraa itti qabdeetti. Abbaa manaa isiiti. Abbaa manaa ishee jechuudha. So isheen amma akka jechaa jirtutti namicha kana sagalee isaa silkiillee itti haasa'aa turte silkii isaallee ni qabdi. Akkasitti beetti jechuudha sana akka gaafattu. Gammee nagalcha. Information sana hundumaa lakkoofsaan akka kaafuutu fedheeti. Lakkoofsa namoota kanneen ammoo Jawaaris ni barbaada. Hundanaa kanaaf rakkoon hin jiru. Obboleessa isaa kaayiroo jiru kanallee ammumatti ergamee. Hundanii kanaaf yeroo duraan walii barreessina. Lakkoofsa maatii isaa si kennuu hin danda'a yaani si galee.
حبيبتي يا قطك انا ابسط ستين دي بعد ايش قطك بليز رب زودا وانت كان قلت امور فدا ابا مچان درادو يسنتو استاين جرا وانت waata kon si tumura gamme garuu gaafa galchi muticha jechuudha mutichi sodaatee jira waan ta'e waata ko goona quba qabaan mucaan nama bakka sanii deemee jira sodaan qabu qoy bakka akkas Marcos ki reddi simena. waa hunda na be kana bisa sana ke san fide gira hundi sibil toda yoo mucaan sun kan sodaatee dhugaan ba'u malee oromoon bakka inni jirutti bira dhaabbanna nuti kan barbaannu dhugaan duwwaan ba'u kana quba qabaan thank you fayyatai okay gamme na daga jirta qotto emmi sitin dia biya mustariati jati mutu na gode ngana siamu no watin atwana rabado mucha gamme ya mukane basra gabe musa malif nangal tine gamme kosi marwadu jira olba hidu baddu tamuta khisa karaka qabne maka khay qulqulesi dimmi mucha duye kun khallatina ka gurba kana de bu labsi abba mucha duradu ya sta siraga jira qotto olba hidu bad gamme yo ni jira tana wanto kora sabontu ni girta sabontu kol de gamme nesira gamme hakul kulle sama reefu dhufee ture amman jiru irratti bilbila warra ayya hedu faydu malle ko sabontu ka fana sabontu gammeen karaa deemu jirana fakkaatti yoo jala jiraate lakkoofsa tokko tokko dhuji. okay karaa deemu jira bala jala jira okay tiktok ni sasu maqaa qabna fakkaata I don't know me ko ni lala no gamme sadii tokko jaa wallahi isame khanamit gammeen reefu tin jiru Karebu suni makan kabu wanno ka bashangulitti kabana fakata male makan kabu karebu ni dubata tiktok ni re police ne sun Anu masanu me ajjala lakkoofsa tokko tokko taatu ture. amani jira sabontu Waletti qabee gaafadhu. kabi gafado makan kabu gamme refu makan kabu karebu ne sidura sun makan kabu ya injiru amma injiru makan kabu gamme refu sageta no kuta kamutu na gora feliz oden desan sagale ka sani bra na chofa bro isin bra ngege nyun wafsa gutak isin de bina balle nu dubisna abba mutale na sabiya asawu nu wafsa gutak gamme injiru na fakata I don't know sabontu bilbili bi gafadu okay sabontu bilbili fi gafadu takasagale kabi fi gafadu ittimi himbaragin hinsudatin bilashitti maatii kheti fi ifille hintiqesin himballesin jin waan namni bira dalagera kam mi damne timi sirrit ufe duga abrahimu sirrit timi sirrit dabasif badina mati yakam Ko te dapu hadu obsi du fa. ayya ni debe kan debe mbia yo debu bate sagale sa gutu jira I don't know rakon jiru mamme polisin ol debinan ittibanu danda qur'ana gutu rakon jiru akka wan les group Mucaan haqaani maafuu ichi na fuudha jee ichi deeme. ya debe jira mucaan kai muf dema dugaan takka bala jale qaba gaafa arsi fi wallo walegal to akkamitti ka walegal te gurba kana bira dagu jiratan ana sinima arsi fi wallo waltum tingir mucaan kuni warana sa keessa arsi jira warana sa keessa wallo jira nama tokko qabani ufata fi jawala fi birri samanit gaafa gallakisan maqaa kutaatiin akka waan qabani godhan samboota kutaa fi kutaan gabbaatee wali buute jechuudha yoo dhiinni oromoo wal dhabni oromoo saudii gurbaa kanarraa ka'uu baate ani dubartiidha arguuf jiraatan innumti kun qofti bakka jiru haa to'atamu wallahi billahi tallahi anaa isin hin jee jawar maammadin asii booda lafa hin jaan yoo waan kana dhaabuu barbaadde yoo nagaa miskina kana buusu barbaadde jawar maammadin waan takka hin barbaadin jiin suuraa sana kannaaf iddoo dhalootaan kannaaf nambara arabaan kannaaf waan hundan kannaaf communitiin oromoo saudii jirtu embaasiin mootummaa Itoophiyaa ta saudii jirtu akkasuma mootummaan saudii mataansaa lakkoofsa arabtikkisanii gaafa bitamu lakkoofsi arabtikkisanii naashinaal ID isaatiin bitame naashinaal ID